osuma achi dhaabbannuuti oksijiiniidhaan deema namni nuti deemnu sun oksijiiniin irraa dhumtee tarbii dhufte. Achi reeffa galche. Taa'oo warri gartee gama baha biiftuu jiru kun wareegama lakkuu hafalee. Lagannaa wanti jedhamu sana akkuma walii galaattu bari bahuma Oromiyaati malee maal lagata uummanni maal si lagata. Kaan dukkaanuma cufaa yoo ta'u. Kaan dukkaanuma cufee mana isaa keessa ol deebi'ee taa'a. Akkuma gobbeen dalagadda ishee deemti. Shiftaan karatti dhooyita ajjeefte. Yoomi? Guyyaa laga. Guyyaa lagaati? Ijoolleen meeqa? 3. Ijoollee 3? Maaliin jiraachista? Biraanis waa dalagaa itti fida. Su'i takkaa fi jireenya fi birraa fayyada. Karatti yeroo macimuu jaamti mucimni seera aangoo qabattee hanga barata amanta akkaatti illee jechuudha. Tasgabbiin biyya keessan turre isuma hojjechuudhaaf yeroo iddoo aggaamii irratti gaggeeffamaa turte miree. Haala jiru tasgabbeessuudha jecha duudduudhaan waan itti deemamee ture. Yeroo sanitti. Yeroo sanitti. Akkana. Ijoolleen tun wareegama sanii kafalte. Alaamanni nama isaanii mukaacitaan xiqqaa guddaan dhiiraa dhalaan waatii maatiin daagaan hundi keessanuu salaamanni keenya bakka jirtanitti isin haa ga'u Oromiyaa viizhin irraa. Irra deebuudhaan ammas wal agarreetti jirragaa akkuma kanaan duratti gartee dhimmoota jajjabaa haala yeroo irratti hundaa'an kaasnee kan daqiiqaawwan muraasaaf waliin turtii taasifnu ta'a qopheessitoonni sagantichaa ani Diinaa Olaa Ahmadii waa'illee Xiyyaammoo Muhittiin Abdullaahiiti. Warreen miidiyaa kanaaf hariiratan subscribe godhuun akkasuma gara peejii feesbuukaatiin follow godhuun hordofuu hin dagatinaa isin jecha Muhittiin baga walitti deebina guyyaa irraatis. Atis daawwattoonni keenyas baga nagayaan nu eedan baga nagayaan nu turtan jennaa har'aaf qabxiilee irratti xiyyeeffannu maalime? Qabxiiwwan jajjabaan guyyaa irraa tanaatiif qabanne akkuma sagantaa guyyaa dabalee irratti kaasnee turre haalli keessattuu garee maafiyaa hawaasa qotee bulaa gabaa jimaa isaanii ooyiruurraa muranii gartee hanga magaalaa biyyuma keessa jechuun kan magaalaa Finfinnee fi Adaamaatti geessan irratti miidhaan deemaa jiru halkan ilaallee dachaan dabaleeti jira. Dhimma kana irratti illee waan kaasnu qabna. Lammaffaa ammoo jabduun tan gadhiinnee gartee sirriitti irraa dubbannu waa'ee dargaggoota qeerroowwan Oromoo kan waggaa 8 dura shira Abdiilleetii fi shira Wayyaaneetiin magaalaa Dirreedawaa keessatti hidhamanii hanga ammaatti mana hidhaa keessa jiran waa'ee isaanii jechuun gadi fageenyaan kan kaasnu. Atillee makarratti waan beektu qabda anillee waan odeeffadheen qaba daawwattoonni keenya hanga xumuraatti yookaan wajjin turan taate dhimmoota kanneen gadi fageenyaan kaasneeti isaanii wajjin turii taasisnaa jechuudha. Mee gara qabxii jalqabaatti tarkaanfannu taateen amma guyyaa halkan idaa uumamte keessattuu waa'ee jimaa karaa gartee Harargee irraa kaasee hanga Finfinnee geessuu kanaa beekuun turaa dubbaa jirru taateen itti ta'aa jirtu lubbuu namaa galaafachaa jirti qabeenya uummataa daaraa quraa jirti. Guyyaa kaleessaatii fi halkan idaa jirtutti qabeenya qotee bulaa guddaadhaatu daaraa ta'ee bade. Sababa maaliitiin? Sababa garee shiftaa Harargeedhaa fi hanga Adaamaatti gartee jidduu Mataaraa fi Awaash kana mandheeffattee asitti gartee shufeerota makiinaa galaafachuu qabeenya qotee bulaa jimaa gartee silaa yeroodhaan magaalaa dhaqqabuu qabu akka suuraarratti mul'achaa jiru kanatti karatti hambisanii daaraa guranii qabeenya uummata taphachaa jiran. Kanaan dura guyyuma lama sadii hin dura karaa irratti gartee makiinaa rasaasaan gingilchan viidiyoodhaan agarsiisnee ture sagantaa dabartee irratti daawwattoonni illee harkanii jiran jennee yaadna guyyuma san shufeera konkolaataa sanii jechuun kan Abdii Jabbaar jedhamu rasaasaan dhawanii ajjeesan. Jalqaba qabaniitiiti halkan isaa karaa deemu jechuun akka gartee sooshaal miidiyaa irratti waan deemaa jiru irraa hubannetti qabanii garee shiftaan san jaartii haadha manaa isaa irratti dawwalanii abbaan manaa keenya harka jira maallaqa hangana naqee lubbuu isaa dhaqqabee jaaniin. Hoggaa isiin hirriibaa kaatee ganda keessa fiidee qarshii waliif funaantee maal jechuun eegaltee duruun bilbilanii ajjeefnee jirraa firaadhiisii jaaniin. Haadha ilmaaniiti ilmaan 3 moo 4 guddistee iyyitee maraattee sooshaal miidiyaa nu gubbaarratti osoo isiin gadootaa jirtu viidiyoon sii baatee mul'attee jechuudha. Dhimma kana wajjin wal qabatee mee hoggaaf duba deebinee haala qabsoo wareegama uummanni kun mootummaa kanaaf kafalee fi akkaataa amma mootummaan kun uummata kana godhaa jiru irratti mee viidiyoo tana laallee deebinuu dura. Viidiyoo tana laallee walitti adeemnu mee waan amma afaan dubbadda kana. Su'i takkaa fi jireenya fi birraa fayyada. Karatti obboleeyyan akkamii nagaa fayyaadha. Har'a obboleeyyan kiyyaa fi obboleeyyitii keenya wajjin gaddaan walitti qabamne hedduu miira keessa jirra. Gaddaa obboleessa keenya Abdii Jabbaar balaa tasaatiin nurraa akiramee jira. Hedduu nama rifachiisa. Balaa isarra ga'e rabbiin namatti hin fidiini. Hedduu dhagaame mee obboleettii keenyas mee haadha manaa isaattis mee ni dubbisna. Nu wajjin tura.
Akkam nagaya? Fayyaadha? Nagaami? Abdi Jabar maal ta'e? Akkuma gabbeen dalagadda ishee deemti. Shiftaan karatti dhoyte ajjeefte. Yoomi? Guyyaa lada. Guyyaa ladaati? Ijoolleen meeqa? Sadii. Ijoollee sadii? Maaliin jiraachista? Biraanis waa dalagaa itti fida. Sii takkaa fi jireenya fi biraa fayyada. Karatti hafe. Dalagadda yoo ta'u. Takka waan bareedduun uffatee nyaate. Kiraa manaa keessa galta moo mana ni qabda? Firaan. Firaan. Kiraa manaa keessa galta? Mee dhaamsi ati hawaasaaf dhaammattu mee maali mee dhaamsa mee dhaammadhu mee? Isaanii laaffisee haala gargaarani. Shirgaa nutis obboleessa keenya Abdi Jabbaar walumaan dhabne Rabbi rahmataa godhuufi. Uummanni musliimaa bakka jirtan maratti raawwata irraa kadhadhaafi. Raawwata irraa kadhadhaafi. Raawwata irraa kadhadhaafi. Nafsir hin boyin Rabbi jedhan boyin Rabbi caalaa nafsir hin boyin. Nafsir. Nafsir Rabbi jira. Dhaamsa kee kana obboleeyyan keenya biyyaa fi biyya keessa jiranis dhaamsa kana siif dabarsina. Hedduu waan nama dhukkubsu uummata Harargee kanaa bakki kun hin malle. Hudduuduuba deebinee yookaan laallu taate qabsoo ganamaa qofaa miti yeroo iddoo ka'u qabsoo ganamaa san uummata gatii guddaa akka qabale kun beekamaadha. Jijjiirama ammaan tana dhufeef gamni bahaa biiftuu kun jijjiirama ammaa kana keessatti Oromiyaan guutuun Oromoon hundi qooda gamtaasaa qaba. Namuutu gatii guddaa kafalaa ture. Gama bahaa sanitti gatii dachaa kafalamaa ture. Gatii lakkuu kafalamee jechuudha. Lubbuudhaanis kafalaniiti dinagdeedhaanis kafalan. Dinagdeedhaan hoggaa jennu fakkeenyaaf amma shunkurtaa maal oomishoota xaafii maarree kana yoo fudhatte oomisha baduu miti har'a gabaa lagattu boru gabaaf dhiyeessita gatii fooyya'aa harkaatti jimaa yoo fudhatte jimaan reefa. Yeroon itti gubannaan dhumate waan san darbuu malee hin jiru. San qofaa miti yeroo jijjiiramaa yeroo qabsoo yeroo sanitti uummanni Harargee kun karaan gabaan jimaa tokkichi inni qabu kan Somaaliyaati. Jabuutiin kootaadhaan fudhatte hanga muraasa fudhatte. Jimaa Sooljijaanii kan Jabuutii kophaadha kan biiftuu Oromiyaa dheessuu jechuudha dhaabbanni biiftuu Jiinshoo jaaniin kan dheessaa ture. Fi namoonni muraasa erganis ni jira. Harkirra guddaan gara Somaalii naannoo Somaaleetii fi Somaaliyaatti argama. Yeroo lagannaa sanitti uummanni kun laggi dura bilisummaa teenya. Jaaniiti hokkee isaanirra dhaabbatanii guutuutti parsantii 100 gabaa lagatanii jimaan akka gadi hin deemne godhanii harka tokkoon bilisummaa fidan. Harka tokkoon immoo miidhaan irra ga'e. Miidhaan irra ga'e maali? Jimaa Keeniyaatiif gabaan carraan uumame. Namni haraaraa qabu, namni suusii qabu taa'ee sin eeggatu. Har'a Harargeen karaa cuftee jimaa dhorkite jee dhiisee taa'ee sin eeggatu. Carraa jiru fayyadamu. Carraa kanaan jimaan Keeniyaa Somaaliyaa keessatti gatii harkatee gatiis gabbuusanii gabaa to'achuudhaaf jecha jimaa Harargeedhaa akka harkarra caalaa gabaan ala baasan. So uummanni kun carraan inni qabu maali? Gabaa biyya keessatti gatii xiqqaadhaan gurgurachuudhaa fi gara giddugala Itoophiyaatti barsiisuu jechuudha gabaa jimaa kana. Tanaaf jimaan gama Finfinneetii fi Adaamaadhaa ergamu dabalaa dhufe. Erga gartee qabsoo lagannaatiin booda uummanni kun jijjiirama kana isaaniif fide jechuun ni danda'ama. Garuu gabaan duraan qabaachaa turan san kan karaa gadi duraan laaqamee jira. Carraan tokkichi qaban karaa olii kana. Giddugala maalleen irraa harkatan xiqqaa. Garuu carraa jiruu kana waan ta'eef kana fayyadamuun dirqama ta'e. Anamma akka hiyyaatti garee maafiyaa garee dhibbaa fi maarree garee akkanaati jee dubbachuu hin danda'u ragaa gahaa waan hin qabneef. Maaliif ragaa gahaa hin qabu jechuu danda'a? Wanti kun amma kan jaamu eegale. Garuu rakkoon kun waggoota 3-4 dabre kana
hammaateetuma itti deemaa ture. Waggaa 3 dura na fakkaatee namni narraa dhukkubsateetiin ambulaansiidhaan fuunee gara Finfinneedhaa fiigaa turre halkan ture soomana ture yeroon soomana muslimaatii ture naannoo wantaa kanatti waggaa dhiyaannee Awaashis dabarree Mataaraa dabarree naannoo Walancitiidha bakka jarri dhufee Awuroo Godaanaa jiruun kanatti waggaa dhiyaannee karaan cufaadhaa jaame. Jimaan guutuun karaarra dhaabbatee jira. Amma gaanoti ambulaansiidhaan deemaa turre yoo xiqqaate lubbuu namaatiin deemu jira waan jiruuf itti seenne dhukaasa eegalan shufeertichi ambulaansii jabaadha ture. Akka rabbitti garabbiinis nu dirmatee shir jennee gaddeebinee bakka jimaan itti wali qabamee dhaabbatu san shir jennee dhaabbannee karaa banan jennee. Osuma achi dhaabbannuuti oksijiiniidhaan deema namni nuti deemnuun sun oksijiiniin irraa dhumtee tarbii dhufte. Achi reeffa galchine. Ganama hoggaa dhageenyu ambulaansii biraa taachiti jirtus gubanii jimaadhaas gubanii namoota lubbuun baatee namoota hin to'ine garuu qabeenyachi jiru hunda barbadeessan. Yeroo sanitti warri waan san godhaa ture garee faannooti. Amma gareetamii gareessan immoo gareen sun isa dhayiteeti gareen tun dhuftee qorannoodha fe'ite wanti ni nan jiru. Akka gartee rakkoo ammaan tana dhufteetti ammaan tana ajandaan kan garee 120 kana waan ta'eef achi maxxansuun barbaaduun. Qorannoo barbaadu qaama kamiisaa ta'u 120 haa ta'u 130 haa ta'u faannoo haa ta'u qaamni biyya san bulchu mootummaadha. Itti gaafatama guddaatu irra jira. Uummata kalee gatii isaa kafalaa ture kana mootummaan guyyoo dirmachuu baate yeroo rakkoo tanatti gabaan tokkichi qaban kun hoggaa harkaa cufame Harargeen uummata miliyoona 8 oli warri jireenyi isaanii jimaa irratti rarra'ee jiru. Daataan amma siidhee isu kun daataa ture. Baay'inni uummata amma sanii ol ta'uu danda'a. Hokkee uummata dilaa kanarratti qumaara taphachuu jiran jechuudha. Lubbuu nama du'ee qofaa miti. Lubbuun nama du'eetis iddoo nama dhukkubsa maatii kana hoggaa ilaalle daa'ima hojjahaati tuni daa'ima irra dhiiseeti niin dalagadhe ilmaan kanatti masruufa ba'e masruufa fida jee namtichi manaa ba'e hoggaa akkanumatti lubbuun isaa kararra baate hedduu nama dhukkubsa maalayyaa maatii sani. Kana duuba waan jiru jira ammas uummata bal'aa kana beeleessu. Kanaaf wanti kuni dhimma oolee bulamuu qabu miti. Amma waa'een gartee atiif duuba deebitee gartee qabsuma bara dhiheenyaa kana jechuun mootummaa jijjiiramaa kan amma jiru kana wajjin wal qabsiisee taasisan qabxii ijoo namni hundinuu sirriitti hubachuu qabudha. Akkuma ati kaastee turte Oromoon guutuun Itoophiyaan guutuullee jaamaa garuu mootummaa kana fixuudhaaf wareegama qaalii kakafalee Oromuma kaan gaattuma dabaluudhaaf siyaasan tolfachuudhaaf yoo jaame malee jechuudha. Oromoo san keessaa hoo warri gartee gama baha biiftuu jiru kun wareegama lakkuu kafalee. Lagannaa wanti jaamu sana akkuma walii galaattu bari bahuma Oromiyaati malee maal lagata uummanni maal si lagata. Kaan dukkaanuma cufaa yoo kaan dukkaanuma cufee mana isaa keessa ol deebee ta'a. Bar uummanni argee bari qabeenya gartee guyyaa tokko lafa ooluun taane kayoo guyyaa takka zaan dabarte chumatti reeffa tokko matee tisanii qabeenya kanaan lolaa ture uummanni kun. Uummata kanaa beeka Soomaalee lolaa ture daangaa isin irratti afaan biyyattiidhaa isa baa kana. Egaa biyyattiin bakkii seera waa galfattu jabootii Soomaalee kanarraa malee kutaan biyyattii kana isaan addunyaa jiru kun warri cufaa bara akkasuma dhukkubsanii yoo dubbanu taate jechuudha. Karaa kanarra taa'ee uummanni kun wareegama lama kafalaa ture. Qaama isaanii rasaa dura dhaabbatanii lubbuu kananiitiiti murtee rasaasaa malee ammoo murtee beelaa fi firrattee murteessanii qabeenya silaa yoo gurguratan yeroo sana beekatiitu ni danda'a uummanni kun. Uummanni boodeen kun hin dandeenyu gaddeemee dalagannaa jaanii jimaa isaanii gurgurachuu danda'an Somaalee keessanii garuu Somaalee irraa ooyiruu isaanii dhuftu gartee yeroo sanitti sababa rakkootii wajjin wal qabatee maqaa Somaalee tuqaa jira malee uummata baaniiti miti. Uummata gartee ilaa ooyiruutti dhufee jimaa isaan gaafachaa jiru didanii jimaa sanii wareegama qaalii kafalaa turanii kasaaraa meeqa gartee eega gaafa san uummanni isaanii dhawume hanga ammaatti uummanni kun hin kaane. Duba rakkoo san dachaa wanti godhe maali? Taatee gartee mootummaan uummataaf erga garaa aangoo dhufe xiyyeeffannaa kanneef kan. Akkuma taasisti jimaan sababa lagannaa gartee yeroo san biyya keessa ture gartee uummanni jimaa isaanii Somaaliyaa irraa qabatan jecha mootummaan Keeniyaa dhufee gabaa cal godhee kontirool godhee kalaas gabaa fudhate mootummaa gatii gabbuusee yeroo kana uummanni hoggaa lagannaan dabartee magaalaatti deemne jaa magaalaan isaan fudhatu hin jirtu jechuudha. Uummata kana mootummaan as deebi'ee waan akka rakkoo isaanii kanaaf furmaatatti fiduu caalaa maal godhe mootummaan as dhufee keellaadhaan uummata kana dhiiga dhaabuu. Silaafni yoo xiqqaate
isaanuu biyyuma keessa naanneessanii bakka biraa silaa afaan qabamee miree keellaa kan silaa qaraa amma fakkeenyaaf namni tokko maal naan jee viidiyoo guyyaa kaleessaa irratti namni jimaa dirree xiyyaaraarraa kaasee hararirraa dirree xiyyaaraarraa kaasee dirree dhaawaa keeffachuu barbaade bakka sadiitti ji'uma tokko haqaaruma lamaan deemaa beekamu fakkeenyaaf haqaaruma lamaan tana keellaas diirratti sigale naannoo Harariitiif kophaa qaratame naannoo Oromiyaatiif kophaa qaratame naannoo Diraatiif kophaa qaratame bakka namicha kun ganaa maal gurguree galaa hoggaa magaalaa dhaqamne irraa bituun jiru jimaa kana nama kanarraa rakkoo meeqa gartee caanaa mootummaati beeka ba'aa mootummaa dubbii ta'e irratti abooradee dhaynennee yaana gaaf tokko abooradee Harargeen beektaa ta'ee osoo manaasan jimaa wayyeessiteetuma gaa maaliif warra ati itti dheeytu sanis raabsee barbaadanii kenna keessummaatti dhufa har'a warraa baluuti keessummaan dhufte jeen namaatti waan ta'eef jecha jimaa wayyaa kan jinjuu wayyaa akkasiiti miti jimaa keeloo takka ayyaana qaraxxan malee nu jaana boo kamoo fi aanaati tana qarannaa achittis baatii irraa kafallee binne asittis kun hoggaan deebista qaraxaa hoggaa jettanne qaraxxan malee hoggaa nu jaana isumaan fudhadhaati nuti ni deemna oowwa san keessatti jimaa kamoo nu raafa fudhadhaa inni birraa isumaa akkasuma shaqqaa meeqatti jimaa keeloo takka jechuudha qamaatiidhaaf kiiloo takka amma kiiloo tan hoggaa bakka sadiitti mizaantee maal gurgurachuu deemta ba'aa kana kan rakaa eenyu mootummaa bara nama biraati miti bara eegaa shiftaan jaaree mootummaan aanaa miti jechuun jira uummanni ma jirtu sanatti bakki rakkoon jirtu mootummaan kellaa kanaan quban qabuu jira hanquban qabuu jeebsa baasa kellaan ammoo isin sossoobu kellaan hin sossoobu dubbii jimaa tanaa wajji ol qabate bakka boonni uummataa warri mana marii keessa jiru caffee oromiyaa irrattis mana marii bakka boota uummataa federaala irrattis deddeebisanii kaasan isaan kanallee manni marii kun amma bara hojii isaa xumuru jira ji'oota muraasa qofaa ta'uuf carraa kanaan osoo hin galatoomfanne biraan dabru warra akka Dr. Maammoo Qopheeffaa jechuudha. Rakkoo uummataa kana rakkoo jimaa kana muummicha ministeeraa hundaaf kaasaa ture. Fuula isaa dura ta'anii. Fuula isaa dura ta'anii. Uummatichi waltajjii argate irratti kaasaa jira. Itti dhiyeenyaan akka quba qabnutti bulchiinsi gara gadii jiru kunillee qaamoliitiif irra deddeebi'ee riippoort gabaasa dhiyeessaa ture. Rakkoo uummata kanarra jiru jechuudha. Mootummaan quba qaba. Hanga yoomiiti rakkinichi itti fufaan garuu gaafii biraati. Fala maaliif argachuu dadhabe? Wanti mootummaan hin dandeenye biyya san keessa hin jiru. Hin jiru. Karaa xiqqishaa walancitii fi awaash jidduu jiru yookaan walancitii fi bordoddee jidduu jiru san paatrooliidhaan to'achuu ni dandeenya bara. Sirriitti. Daandii Jabuutii awaash eegalee ilaa Jabuutiittuu mootummaan to'achuu jira. Halkanii guyyaa daandii baaburaa dheeraa kana to'achuu jira. Daandii baaburaa dheeraa kana to'achuu jira. Kanaaf wanti itti ulfaatu hin jiru. Wanti kun furmaata hatattamaa argachuudha qabatee ittuun qaba. Maaliif lubbuu amma namoota gartee karaa irratti ba'aa jirtu kana qofa osoo hin ta'in lubbuu hawaasa miliyoona 8 olii saniitiitu beela'u jira. Uummanni beela'e ammoo mootummaa raggaa fi haasaa gaafa sana ammoo rakkoon karaa biraa deemte jechuudha. Rakkoon tun ammoo akka dhuftu sababa ta'aa kan jiru xiyyeeffannoo itti kennuu dhabuudha. Saniif rakkoo uummataa kan gartee hin danda'ametti qaamni dhimmi ilaallatu yoo furmaata kenne mootummaafis uummataafis biyyattiidhaafillee bareedaadhaa waan hojii kaasuudhaaf gartee akka kanarraa ta'u inni. Ta dabalataa takkan kaasu barbaada. Shiftaa uummata keessa daatu jira. Garuma jimaa gurgurtu tana keessa shiftaa ibsan jira. Warra gatii walii balleessuu jira. Warra kararra walii baasuu jira. Wanti inni qumaarri inni maallaqa isaa asii argachuudhaaf taphatu kun uummata bal'aarra dhiibbaa geessisa. Dhiibbaalee hedduu jira ni beeknan. Carraa meeqaan tattaaffii meeqaan carraa muummicha ministeeraa qunnamanii rakkoo uummataa itti himuu argatanii warra rakkoo waldee isaanii qofa himatee biraa ba'ee jira. Osoo rakkoo uummataan dubbatin jechuudha. Akkamitti jimaan keenya kabiraarra guddatee nu gurguramuu danda'a. Waa'ee waldee tokko. Shiftoota hedduutu uummata keessaa ba'ee uummataa nyaachuu jiru. Mootummaaf uummata kana waliin buusuu jiru shiftoota uummata keessa daate. Saniifuu shiftoota uummata keessa daatee rakkootan uumaa jiru kana kabaasuudhaaf dandeettii qabu eenyu? Jalqaba uummata. Jalqaba uummata kan uummata riippoortii ofirraa godhuu qabu. Kabaasuu qabu. Uummatattis akkam murteessine. Uummanni carraa akkam qabaadha. Mootummaan hangamta keetti dhiyaatee uummata kana dhageeffachuu jiraanis gaafii taate. Kunis gaafii biraati. Sagalee takka miidiyaa sagalee uummataa kana irraa fuudhee gabaasuuf ni qabani. Bara argantu waa hedduudhaan miidhamu jirti bara. Eessa jira? Galatoon ulfaadhu gara korfaatti aanutti gartee yoo cita harkaanfannee fuullee isaa qabnuuti wajjin barbaachisaadha natti fakkaata. Akkuma jalqaba irratti kaasnee turre qabxiin lammaffaa irratti kaasnee waa'ee ijoollee bara gartee mootummaa jijjiiramaa san magaalaa Dirree Dhawaa keessatti walitti qabamtee hidhatti guuramtee
hidhaan amata 25 hanga amata 1925 jidduutti itti murtooyte jechuudha. Dargaggoota Oromoo yeroo sanitti toora nama 35 oliiti. Kan walitti qabamee mana hidhaatti guuramee amma immoo nama 7 mana hidhaa keessatti argamaa jechuudha. Akka uummataaf illee ifa ta'u kanaan dura illee dubbannee turre yeroo sanitti gartee wanti ture bara jijjiiramaa sani waan taateef heewwasni karaa hundaan jira. Abdiilleenis achi uummata meeqa miliyoona meeqa buqqaasee kaan gatee akka fedhee walaa ture. Tuugaa shanii irratti gaggeessaa ture. Gamanaan ammoo biyya keessa tasgabbiin hin jirtu. Rakkoo hedduu takkaa'u deemaa ture. Yeroo san keessatti ammoo namni hundinuu gartee biyya akkas taa'ee san utubuudhaaf wareegama taasaa kafalaa ture jechuudha. Wareegamni ati biyya san seef godhuudhaaf kafaltu yeroo hunda gartee nagee buusoo osoo hin ta'iin qaama biyyattii jeeqaa jiru san dura dhaabbachuunis nagee barbaaduudhaa beeka. Qeerroo yeroo sanitti gartee magaalaa Dirreedawaa keessatti akka magaalaan san rakkoon akka naannoo Somaaliitti uumamtee uummanni miliyoonni magaalaa san keessa jiraatu buqqee dhabaman taaneef gurmooytee hojjechaa turte. Keessattuu bara gartee jijjiiramaa san hoggaa qaamonni yeroo dheeraaf biyya alaa turan gara biyyaa galan san namni hundinuu bakka jirutti jidduma sanatti jechuun eegummaa muummichi ministeera aangoo qabateef barka yeroo san walumatti obeef yeroo macimamuu jaamti muummichi ministeera aangoo qabatee hanga bara amata takkaatti illee jechuudha tasgabbiin biyya keessan turre isumaa hojjechuudhaaf yeroo iddoo hoggaa miila gaggeeffamaa turte mire akka yeroo tasgabbii hin jenne yeroo kana keessatti hoggaa qaamni adda addaa biyya alaatii galan gammachuu simannaatiif bakka adda addaatti sagantaa tokkoon qopheeffamaa turte. Ummata qeerroo sagantaa san qopheessaa jirtu irratti dhuftee galtee qaamni biraa haleellaa irratti raawwatee ummata kana ofirraa ittisuun ammoo dirqama waan taateef wal dura dhaabbannaan dhuftee sababa sanii jecha gartee nama 35 garama qeerroo Oromoo irraa walitti qabanii hidhatti guuranii gama Somaaliitiin ammoo nama 47 walitti qabanii hidhatti guuran. Yeroo muraasa booda naannoo baatii 3 hanga baatii 6 hin geenye keessatti gareen Somaaliirraa hidhamte san waasii gartee yookaan ammoo wabii hanga qarshii 10,000 mana hidhaa irraa gadhiifamanii hidhaadhaa bahanii jiran. Achi booda kanneen gartee Oromootis nama 35 san keessaa namni 7 hidhattee hafee kaan ammoo akkasumatti gartee bifa kaan hidhaarraa bahanii dhuman. Amma namoota 7 kanaa jechuudha wanti rakkoo guddoo lafee hidhaa garte taate. Kanaan dura sagantaa dabarte irratti dhimma kana kaasee hin ture. Amma wanti irratti dubbachuun barbaachisu dhimma sana irra deebi'uu osoo hin ta'in furmaanni ijoollee tanaaf akkamitti argamu waan jiru. Dhugumatti gartee dubbiin tun amata waggaa irratti murteessan fedhatanii bahuu qaban immoo furmaanni jira waan jiru wantoota kan akka kaasuuf. Wanti ammallee sagantaa irra deebi'uun barbaachise ijoolleen 7 mana hidhaa san keessa jirtu kaan amata 19 hanga amata 25tti murtaa'e maatii takka keessaa abbaa fi ilmaan hidhaa san keessatti argaman jechuudha. Atilleen qaamaan jechuudha maqaa isaallee dhahuu baattu nama mana hidhaa keessatti wajjin nama tokko qunnameetiin wajjin turteetu jira. Mee waan kanarratti himannaa isaaniitillee ilaaluudhaaf carraa argadheetiin ture. Adeemsi seeraa isaanii maal fakkaata waan jiru ogeessa seeraati wajjin illee ilaaluudhaaf yaallee turre. Moor seera caalaa miizaana siyaasaati kaasan miti. Yeroo murtiin sun kan namtutti jechuudha. Haala jiru tasgabbeessuudha jecha duudduudhaan waan itti deemamee ture. Yeroo sanitti. Ijoolleen tun wareegama sanii kafalte. Haala tasgabbeessuudhaaf jecha namoota hanga takkatti murteessuudhaaf diraamaalee taphatame dila takkaa jira. Ijoolleen sun qaama diraamaa sanii taate. Maqaadhaaf garuu adeemsi isaa adeemsa seeraati waan jaameef jecha seeraatu itti murteessee jaama. Tanaaf wanti dabre falarraa haasa'uu dandeenya amma. Akka gartee seera biyya sanitti amma carraan tokkichi jiru dhiifama. Hawaasni nu dhiifama olii godhee jira. Hawaasichi dhiifama olii godhee dubbiin araaraan dhumtee jirti. Waan ta'uu hin uumamneetu hin qabneetu hawaasa obbolaa jidduutti uumame yeroo sanitti. Hawaasa waliin jiraatu keessattuu magaalaa Dirree Dhawaa keessatti uummata adda bahuu hin qabne uummata obbolaatu wali bu'e. Shira siyaasaatiin. Warri waan san wali buuse qaama siyaasaati waan ta'aniif jecha iddoo luqqaafatanii kutan. Ba'aan isaan hundi. Ajjeechaadhaanis taatoo hidhaadhaanis ijoollee nagaatu saaxilame jechuudha. Nama nagaas saaxilame. Tanaaf ijoollee tana hedduudha jedhamanii amanta 8-9 keessa jiranii. Keessattuu osoo waan balleessin hoggaa hidhamte xiinsammuun kee akka malatti miidhama. Ijoollee dargaggoota boru biyya tanaaf abdii qabdu. Carraan amma tokkichi jiru ijoollee tana dhiifamaan akka mana hidhaa san keessaa ba'an godhuudha. Abbootiin gadaa manguddoo ugaasota Somaaleetii wajjin araara buusuudhaaf hedduu hojjechaa turan. Araara buusuu san keessatti qaamota waan kanaan miidhame san hubannoo keessa galchuutu irra ture jeetiin amana gaafasuma jechuudha. Kan hidhaa jiru akkamiin hidhame? Akkamiin bahuu danda'a? Dhuguma balleessee hidhame moo
wanta siyaasaa san keessa kufeeti wareegama siyaasaa san kafalu jira. Akkamitti aadaa qabna. Somaaleenis aadaa qabdi. Aadaa kanaan wal dura ta'anii araara nagayaa san buusanii ijoollee tana akka gara ummataatti deebi'an godhutu gaafasuma qaama araaraa san keessaa tokko ta'u. Amma asirratti wanta kanatti dabalee si kaasaa ijoolleen tuni gartee akkuma ati jettee haala siyaasaa yeroo san ture tasgabbeessuudhaa acha hidhaman. Malee beek yeroo sanitti bakkuma hundi turte beek rakkoon. Rakkoon gurguddoon hanqa dirree dhawaatti uumamte dachaa meeqa caaltuutu bakka adda addaatti uumamaa ture. Waan ajaa'iba sitti ta'u qaamni jalqaba rakkoo san uume takka fanabdiillee. Hawayyaan yeroo sanitti hojii walii galee uummata miliyoona meeqa asitti haaraa godhase jechuudha. Qaamni san amata meeqa hidhamee bee waggaa ja'a. Waggaa 4 akkas hidhameetti hidhaarraa bahee nagayaan gartee mana isaa jiraachaa jira. Ijoolleen gartee nagayaa warreen gaafa san qumaara siyaasaa namoonni dhuunfaa waliin ijaaramanii taphataniin mana hidhaa keessatti gidirfamaa jirti. Kunayyee haa ta'u rakkoon qabu. Mootummaan kun erga garaan gootti dhufee waan hedduu takka jijjiire. Gama kanaan mootummaa osoo hin galateeffanne dabaluulee nammaas cubbuu biraati. Maaliif roorroo bara gartee wayyaaneedhaa hanqa gartee ilmaan Oromoo mana isaanii keessa nagayaan jiraachuu dadhabanii gaara keessa gosa qotanii galantaa geessan irraa dhaabisa mootummaan kun gama tokkoon jechuudha. Rakkoowwan biraa malee jiraachuu danda'a beeku. Fooyyeensa guddaatu jira dhiibbaa wayyaanee sanirra. Duba ijoolleen tun sababa siyaasa saniin erga hidhamte wayyaaneen amata muraasa booda erga muummichi ministeera aangoo qabate hokkora guddaa biyyattii keessatti kaastee lubbuu namoota meeqaa fixxe. Sababa isaaniitiin sababa beelaatiif sababa godaansaatiif sababa rasaasaatiif lola sanii wanti uumameen yoo xiqqaate lubbuu nama miliyoona oliitti dhumee jetteetiti dhaabbanni mirga namummaa addunyaa falmaa jirti. Qaamni san hunda hojjete tokko Geetaachoo Raddaa tokko Dabratsiyoonii taanii dhumtee tamaa jettee hundinuu gad deebitee nagayaan aangoo irra deebitee jirti. Akkasuma akkasii miti. Beek imma rakkoo ijoollee san uumamtee basittuu gaabbii waggaa meeqaa jira beek addaan fagoodhaa jiti. Duba qaamni kun hundi nagayaan araarri dhufee araaramni godhamee fi fayyadamee isa dhaabee wal dura dhaabu wanti hedduun takka jijjiiramtee ijoollee kanaaf xiyyeeffannoo kannuu dhabuudhaan malee ijoolleen tun hidhamte rakkoon ijoolleen tun uumteef rakkoon fakkeenyaaf wayyaaneen gartee mootummaa Itoophiyaa fonqolchuudhaaf goote waliin dhufaati miti. San bira dabre qaamni lamaa yeroo san walitti bu'ee ture qaama Somaaleetii fi qaama Oromooti jedhan uummataa miti beeka kana warra qumaara siyaasaa taphachuu barbaadate maqaa lamaan fayyadame malee uummanni durii sogaa hoomeeqa dura hojiinichi jira fuuldura hojiin jiraachuu ta'a. Garee shiraatu yeroo san uummata kana walitti buusee mire erga maqaa kanaan gartee wanta qabuun taate gareen abbaa gadaatis haa taatu gareen ugaasota Somaaleetis haa taatu walitti dhuftee waan kana yeroo hedduu Jawaar Mohammadiis ta'e muummicha ministeeraas ta'e abbootii gadaa namoonni hedduu walitti deddeebi'anii akka uummanni kun lamaan walitti araaramanii obbolummaan isaanii taganamaa san gad dhaabbattuuf qooda guddaa taphatan akkasuma akkasii miti. Yeroo gartee ijoolleen tun bara bulchiinsa Khadiir Jawaar osoo hin ta'in bara bulchiinsa Ibrahim Usmaan keessa itti aanaa bulchaa naannoo Somaalee kan amma jijjigaa jiru kana jechuudha. Achi booda yoo xiqqaate hoggansa lama jijjiiree magaalaa san keessatti Khadiir Jawaar bara aangoosaa keessatti yeroo lamaa sadii mana hidhaa keessatti ijoollee san bira deddeebi'ee akka abshir jechaa ture odeeffannee ture. Gama abbootii gadaatiin illee waan kana sirriitti quba qaban maatiin isaanii hanga gartee waajjira kantiibaatiif abbootii gadaatii fi bakka hin deemin hin qabdu ijoollee tanaaf furmaata barbaaduudhaaf. Maal naan jaanii Komishinii araaramaatu jira biyyattii keessa. Komishinii araaramaa kun naannoo Dawubitti akka rakkoon akkanaa uumamtee turte. Rakkoon isaanii irra hamtuu naakaasanii turan. Komishinii araaraa sanitti gartee abbootii gadaatis ta'e kantiibaan magaalaa san bulchu xalayaatti barreessanii yookaan ammoo qaamumaan itti dhaqanii waan akkanaatu yeroo san uumamee ture haalli isaa san hundi furmaata argate amma ijoollee kanaaf malee barbaada yoo jaaniin taate namoota hedduutu akkas gadhiifamaa jira nuti illee gadhiifamuu dandeenya. Sababa xiyyeeffannoo nuti kannamuu dhabuuti jecha waggaa dheeraa kana mana hidhaa keessatti waggaa 8 finnee amma taasisbootaatis rakkoo amma barriinumaatu mihiratii araaraa waan jaanitti jira bara mana hidhaa keessatti namni tokko harka takka sadaffaa hoggaa hidhamee keessiin isaan ilaalamti akka araarri isaa godhamuuf waan madda addaa sababeeffataniiti mootummaan nama hidhame kana hidhaarraa gaddisa akkasuma akkasii ture amata takka waggaa takka sadaffaa osoo hin ta'in sanii ooluu hidhamtee jirti ijoolleen tun. Seelee fakkeenyaaf namni waggaa 19 hidhamu waggaa 8 hidhamtee jechuun ati walakkaa fixee jirtaa jechuudha hidhaate. Seelee saniif ijoollee tanaaf araarri godhamuudhaaf carraan jiru hedduu guddaadha jechuudha. Duba kanarratti abbootii gadaatis ta'ee warri magaalaa san bulchaa jiru qaamannummaan gartee deemee ilaaltu hundinuu osoo ijoollee tanaaf gattaanii gartee ramadeen taate furmaanni fagoo miti dhiyootti waan argamuu danda'udha. Dubbii waan furmaata qabduuf haasnee jechuudha barbaade jechuudha. Ijoolleen teenya magaalaa san bulchuuf jirtan yeroon qaban gabaabaadha. Galafee jira. Mootummaan amma jiru kun ji'a fulbaanaa booda ittiin fufu. Mootummaa Haaraatu filannoodhaan hundaa'aa waan jaamuuf jecha jechuudha. Tanaaf eenyu akka magaalaa sanitti itti fufu hin beekamu. Sagantaa fuulduraa keessa qabannee deemna most probably ni jijjiirama waan jirutu deemu jiru waan ta'eef jecha yoo xiqqaate galata kan uummataa oolaati.
deema. Maatii sanirraa eeba firooddaa deema. Ni beektan isin ijoolleen tun irra guddaan isaanii qulqulluu akka ta'an. Bar wanti qaamni biraa dhufee murtii kan wanti ulfaatu kan jiru. Namni alaa isaan gaafatu hin jiru. Dura kaabineen dirreedhaa ejjennoon isaan araarama kanarra qaban ilaalchi isaan qaban maal fakkaata? Hangamta akka murannoo qaban. Hangamta akka murannoo qaban. Hangamta akka wal quba qaban. Obbolummaan afaaniin jaantuun wajjin bulchuun afaaniin jaantuun hangamta akka jirti. Ta'anii waliin murteessu eega murteessan bootoo. Dirreedhaan federaala jala jirti waan ta'eef jecha seera isaanii gaamman beeku keessa seenuu hin dandeenyu. Pireezidaantii biyyaati fakkeenyaaf federaala irratti dhiifama kan godhu. Koomishiniin araaraatis haa ta'u pireezidaantii biyyaatis haa ta'u qaama san abbootii gadaa caalaa bulchiinsi dirreedhaadha hariiroo waliin qabaata qaama mootummaa waan ta'aniif jecha. Xalayaan isaanii fudhatama qabdi. Abbootiin gadaa ta'u jara kana dhiibuudha. Ilmaan isaanii waan ta'eef jecha. Yaammatanii abbaan gadaa itti hundaqu biirootti sila akka haqaatti jechuudha. Ilmaan isaanii waan ta'eef jecha yaammatanii kottaa ijoolleen tun obboleeyyan keessanii maalirra geessaniif jirtan. Yeroo hanga qaban kana keessatti irratti hojjetanii ijoollee tan osoo uummataa wajji akka walitti hidhaaman godhan. Yakkamtoota dhugaanni akka hojjetan hedduutu dhiifamaan gallakkifamu jira. Warreen murtii siyaasaatiin daba siyaasaatiin hidhaman kana hidhaa keessa dhiiftanii yoo buutan seenaan illee isin gaafata jechuun barbaannu irraa qaamachi bulchuu jiruun. Akkasii fuullee isaa qabnuuti wajjin wal qabatee dhaabuudhaaf dirqamaa waan jiru fakkaata kabajamtoota daawwattoota keenya. Yoo rabbi jeegaa dhimma kanarratti qaama dhimmi ilaallatu hordofnee sagantaa itti aanu irratti kan isin biraan geenyu ta'a. Dhimma kana qofaa miti dhimmoota biraallee dabalatee jechuudha. Qopheessitoonni sagantichaa ani Diinaa Ol Ahmadii Waayil Rahiyyaa immoo Muhittiin Abdullaahiti. Sagantaa tana fakkaattu nan godhe deebinutti nagee rabbii keessanuu jiraadha. Komantii teessan hundi dubbisaa jirra. Hedduu galatooma ulfaadhaadha. Walitti deebina nagee.